Preview. Yeroo baay'ee mammaaksa irratti yookaan namoonni tokko tokko inni qabu qabatee fincaa'aa jedhu. Maal qabatee fincaa'aa? Waan qabu qabatee fincaa'aa. Fakkeenyaaf maal? Fakkeenyaaf waan maatii qabatee fincaa'u san qabatee fincaa'aa. Waanuma qabatanii fincaasanii qabatee fincaa'aa. Warri waan qabatanii fincaa'an hin qabne immoo taa'anii fincaa'u. Durba morma lama jechuun maal Garuu gaafii kana maaliif na gaafatte? Gaafiin baay'ee osoo jiru. Durba morma lama jechuun maal jechuudha? Bareedduu jechuudha. Akka keenyatti bareedduu jechuudha. Gaafii biraa. Amma mammaaksa keessatti yeroo tokko tokko inni qabu qabatee fincaa'aa jedhama. Maal qabatee fincaa'aa? Maal qabatee fincaa'aa? Tarii kunillee qaaniidha, safuudha waan ta'eef waamuu hin danda'amu. Maal sitti fakkaata garuu? Qarshii qabatee ittiin fincaa'aa jechuudha. Qarshii ilma isaatii qabatee fincaa'aa jechuudha. Qarshii isaa qabatee fincaa'aa? Eshi durba morma lama jechuun maal jechuudha? Durba morma lama jechuun maal jechuudha? Durba morma lama. Jecha malee durba morma lama. Durbi morma lama hin jirtu. Durbi morma lama hin jirtu. Yeroodhaaf. Qoosaadhumaaf yoo ta'e malee. Amma yeroo tokko tokko inni qabu qabatee fincaa'aa jedhama. Jechi kun beekamaadha. Akka mammaaksaatti illee namooti baay'een itti fayyadamu. Maal qabatee fincaa'aa? Inni qabu qabatee fincaa'aa kan jedhu wannuma qabuun hojjetu jechuudha. Waan harkaa qabaniin sochii tokko raawwatu. Hojii nama ilaallatu tokkotti galuudhaaf wannuma harkaan waan qabeenya qabatan sanaan hojii sanatti ni eegalu jechuudha. Wannuma qabanii waan qabaniin gabaa ga'u jedha Oromoon akkasidha. Amma fincaa'aa jechuudha. Qabatanii fincaa'aa jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni qabu qabatee fincaa'aa jechuudha. Amma ati ittiin hojii hojjetutti fincaaniin hojjetama jechuudha. Jechuun akkas jedhame malee hiikti isaa sookoo fi sorgoo of keessaa qaba wanti isaa. Sookoo fi sorgoo kanatti yeroo fayyadamnu waan qaban sanaa socho'u jechuudha. Waan qaban. Gabaabumatti. Amma ishee sookoon isaa akkasidha. Sorgoon isaa immoo maaltu qabatama? Maaltu qabatamee fincaa'ama? Wanti qabatamee fincaa'amu qabeenya qaban sana sochoosuu jechuudha gabaabumatti. Qabeenya socho'aa jechuudha? Kan qabatanii fincaa'an jechuudha. Yoshi galatoom. Amma durba morma lama dhageessee beektaa? Yeroo jedhan nan dhaga'ee. Argitee beektaa? Argee hin beeku. Garuu maal sitti fakkaata durba morma lama? Durba morma lamaa jechuun dubartii durbummaa qabdu jechuudha. Amma dubartiin durbummaa qabdu jirti? Hin beeku. Obbo Abbaa Xadaa obbo Lammaa Magarsaa yeroo aangoo turani Itoophiyaan suusiidha jedhanii turan. Maal jechuudha? Suusii jechuudha. Itoophiyaan suusiidha jechuun Itoophiyaan jaalatamtuudha.
Suusiin hin jaallatama jechuudha. Wanti jaalatamu tokko immoo suusii namatti ta'a. Kanaaf akkas jedhama. Kanaafuu suusiin deeggartaa jechuudha. Eeyyee. Suusii qabdaati. Hin qabu. Jechuudha akkamitti amma dargaggoota kanaan Akkas jechuun osoo hin taane Itoophiyaa suusiidha jecha jedhamu keessatti wanti haaraan yookaan teekinooloojiin garaagaraa wantoota guddinaaf jijjiirama garaagaraatiif haaraan yoo jedhan hojii keessatti yeroo mul'atu hojii sun namatti bareedaa waan ta'eef sochiin sun suusii namatti ta'a. Caalatti illee bakka sana hin hojjetu jechuudha. Taaddasee Birruu Oromiyaa waggaa meeqaaf bulche? Yaadadha. Busheeraa qabu? Biyya kana hoo? Biyya kana akka mootummaadhaan beekama. Bulcheera jechuudha. Busheeraa? Guddaa galatuun gaafii qabu miidiyaa. Eshi yeroo baay'ee inni qabu qabatee fincaa'aa jedhama. Maal qabatee fincaa'aa? Egaa akka jechamaatti namoonni yeroo ergaa dabarsanii wanti kun wanta hinaaffaa wajjin illee wal qabatu. Fakkeenyaaf namni tokko hin qabu yoo ta'e waa hin qabu yoo ta'e inni qabu immoo gaafa inni waan tokko fayyadamu yookaan waa godhatu inni qabullee qabatee fincaa'a. Kuni waa of harkaa dhabuusaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf jecha kana akkasitti fayyadama malee akka ergaa amantiin dabarfachuudhaaf. Okay, amma inni qabu qabatee fincaa'aa jedhama. Mitiire faallaan isaa immoo inni hin qabne hoo akkamitti fincaa'a? Inni hin qabne gaa inni qabatee fincaa'u dhiira yoo ta'u inni waan qabatee fincaa'u gaa beekamaadha. Warri dubartootaa immoo hin qabanii taa'anii fincaa'u jechuudha. Eshi kanaafuu warri hin qabne qabaachuu hin danda'an jechuudha. Dubartoonni fakkeenyaaf waan qabatanii fincaa'u waan hin qabne inni qabullee qabatee fincaa'aa jedhanii dhiiraan kan hinaafan fakkaataa jechuudha. Kanaafuu wanti kun sirrii miti jechuudha. Dubartoota gadaantummaa akkatti dhaga'amu bara jechuudha. Kuni gadaantummaa otoo hin ta'in xiqqoo hinaaffaadha. Otoo dhiira ta'ee kan jedhu wayii tarii isaan keessa jiraachuu mala. Kanaafuu hinaaffaan jira jechuudha. Hinaaffaadha. Garuu shamarran hin hinaafu jettee yaaddaati? Sirriitti hinaafu. Hinaaftota jechuudha. Hinaaftota. Eshi guddaa galatoomi. Durba morma lamaa jechuun maal jechuudha? Durba morma lamaa jechuun anaaf haaraadha. Durbi morma lamaa mormuma tokko. Dhageessee meetu? Dhageessa. Ammatu argite maal goota durba morma lama? Wantoon argee kan nama uumu waaqa waan ta'eef gocha waan kana dinqisiifadha. Eshi guddaa galatoomi. Jaalaggasee wagii beektaa? Kan beekame. Oromiyaa waggaa meeqaaf bulchan? Oromiyaa hin bulchine inni loltuu waraana bilisummaa Oromoo ture. Hoogganaa dirree lixaati. Yeroo dheeraadhaaf Oromoo bilisa baasuudhaaf aarsaa gurguddaa nama kaffalee fi nama Oromoodhaaf lubbuusaa dabarsee wareegedha malee Oromiyaa hin bulchine garuu uummanni Oromoo akka ofiin of bulchuuf aarsaa lubbuusaatiin kan nama kaffaledha jechuudha. Magaalaan guddoo Oromiyaa eessadha? Magaalaa guddoo Oromiyaa handhuura Oromiyaa Finfinnee. Guddaa galatoomi shulfaadhu. Eenyudha maqaan kee? Aalsan jedhamti. Gaaffii tokko gaafadha. Eshi Aalsan. Qophiin kun waan mana qopheessan tokko nama wanta ta'eef jalqaba riilaaksii goonis gaafa nama fardome takka. Uffettee jechuudha. Uffee jechuun kun garuu boqochuu wanta barbaadu wanta haaraan wayii fakkaata ishee. Wanta lamaan ibsuu dandeessanii rakkina hin qabu. Wanta lamaan mee maaliif waan? Tokko dadhabbii, tokko jaalala. Tokko jaalala. Akkana jaallatti akka waan sagalatu. Garuu ani riyaa qaba. Rakkina hin qabu. Ishee Aalsan yeroo tokko mammaaksa amma jechi kun mammaaksa fa'aa ta'aa jira.
inni qabu qabatee fincaa'aa jedhama. Maal qabatee fincaa'a? Mammaksi kuni ijoollee dhiiraa foon akka beekamudha. Ijoollee dhiiraa yeroo qabatanii fincaa'u. Maal qabatanii fincaa'u? Atiyyuu mammaksi kan fidnee bara. Amma inni qabu qabatee fincaa'aa jedhama. Maal qabatee fincaa'a? Ishee. Inni qabu qabatee fincaa'aa, inni hin qabne tumaan gatta'aa jedhama. Tumaan gatta'aa. Inni qabatee fincaa'u isa kamii? Inni tumaan gatta'u isa kamii? Warri dhiiraa dhaabbatanii fincaa'u yeroo baay'ee qabatanii fincaa'u jedhama. Shamarran immoo durba morma lamaa jechuun maal jechuudha? durba dullummaa qabdu jechuudha. Galatoomii durba dullummaa qabdu durba morma lamaa jedhamte jechuudha. Yeroo tokko tokko amma qabdoo jedhama. Qabdoo teessee beektaati? Qabdoo jechuun maal jechuudha? Qabdoo jechuun aadaa Oromoo keessatti tokkodha. Keessumaa naannoo Shawaa Oromoo lama biratti baay'eedha kan inni beekamu. Bakka sirbaatti qabdoo taa'u. Akkasumas kamise keessattis ni beekama. Kamisee fi naannoo Oromoo lamaa keessatti beekama jechuudha. Beekama, haalaan beekama. Qabdoo taa'u jechuun sirba galgala erga xumuranii booddee dargaggoonni shamarree wajjin sirba fudhatanii gara qabdoo dhaqu wal dhungatu jechuudha. Kanaafuu ati wal dhungattee beektaa Akka jaalladhu. Mee yeroo yaadataa yeroo kamna bara sana? Bara sana maaliif fageessite? Dhungoonni bara ammaa sirba xumurtee maaliif hin ta'ine yeroo sanaarraa kan adda godhu hiriyaa qabattee jaalallee kee wajjin. Dur sirbamee ka'ee dhungatama amma garuu jaalallee qabatamee dhungatama. Kanaafuu qabdoo jechuu dandeenyaan isa kana. Qabdoo jechuun ibsuu dandeenya. Inni sun yeroo qabdoo teessu sanatti shamarree kamiyyuu wajjin qabdoo ta'uu dandeessa garuu walitti dhufeenya addaa waan qabaachuu qabu. Achumatti ol bartaa, achumatti qabdoo teessaa, achumatti raawwata waa'ee namatti lama. Yeroo gaarii ture ishee. Akkas jedhama jechuudha. Amma Lammaa Magarsaa Itoophiyaawwinnatti suusnoo jedhee ture. Maal jechuudha? Suus jechuun maal jechuudha? Isa kana Lammaa Magarsaatti qabate. Isa kana suusuma Dhaggeeffattoonni tokko tokko Itoophiyaa kana wanti jaallatudha, wanti jaallatamtu suusiidha jedhanii turan. Biyyaadha kana hin deeggartaa? deeggaruu dhiisuu danda'a garuu Itoophiyaa caalaa gara Oromiyaatti suusii natti ta'a yoo suusiidhaaf ta'e Suusii qabdaa garuu taasoo suusii qabu. akkamitti suusii natti ta'a jettan. Suusii Oromummaa kan natti ta'u Oromiyaadha malee Itoophiyaa yoon suusii qabaadhe iyyuu suusii Oromummaan qabaadha malee suusii Itoophiyaa akkasuma hin qabu.